haalli biyyi keenya keessa jirtu kallattii hedduudhaan waan nama yaachisu akka nama tokkootti miidhaan namarras qaqqabu manneen amantii irratti qaqqabu qabeenya dhuunfaa irratti qaqqabu lubbuu namaa irratti qaqqabu uummata buqqa'uu irratti wanni qaqqabu hundinuu akka nama tokkootti hunda keenya iyyuu nu yaachisuu qaba. Kan nu yaachisu immoo kana caalaa maaltu dhufuu danda'a jennee waan gara fuulduraa dhufuu danda'u yeroo yaadnu baay'ee dhaabbatanii yaaduun baay'ee dhaabbatanii wanta kanaaf furmaanni maali jedhanii ilaaluun gara kamiin kana keessaa baana kan jedhu ilaaluun dirqama ta'a jechuudha. Akka nama tokkootti bara jijjiiramaa kana keessatti rakkinni hedduun biyya keenya irratti qaqqabeera. Manneen amantaa musliimaa masjidni 35 ta'u haala adda addaatiin miidhaan irra qaqqabee jira. Akkasumas manneen amantaa kiristaanaa irrattis rakkinni adda addaa qaqqabee jira. Rakkina mudate kana maali akkamiin ta'e kan jedhus dhaabbatanii ilaaluunis barbaachisaadha. Gara tokkoon akka nama tokkootti biyyi keenya gara jijjiiramaa uummanni keenya hawwutti akka deemtu waltajjii uummanni keenya barbaadu haala uummanni keenya barbaadu haala diinagdeerraan haala hundumaanuu sana argachuudhaaf hundi keenya iyyuu waan nurraa eegamu du'aa gochuurraa kaasee qaamaan yaalii adda addaa gochuu hunda keenya irraa kan ka'e akka nama tokkootti hundi keenya iyyuu haala kamiin waan deemaaru kana hubachuu qabna. Haala jiru kana akkamitti keessaa bahuu qabna kan jedhu dhaabbannee ilaaluu qabna. Harka wal qabannees bara kana keessa ce'uun hunda keenya irraa iyyuu waan eegamu jechuudha. Kanarraa bal'inaan kanan kaasuu barbaade kaleessa magaalaa Harar irratti waan dhalatee hundi keessanuu quba qabdu. Akkasumas naannoo Gondar irrattis namoonni miidhaan irra gahuun quba qabdu. Harar irratti immoo miidhaan hedduun qaqqabee abbootiin qabeenyaa hedduun sababa saba isaaniitii amantaa isaaniitii qabeenya jaraa haala balleeffamu hundi keenya iyyuu kallattii adda addaatiin ilaallee jirra jechuudha. Akkasumas wanni kun yoo furmaatan arganne biyya keenya garam geessaa kan jedhu kanas ilaaluun barbaachisaadha jechuudha. Asirratti kanan kaasuu barbaade manneen amantaa tuttuquun qabeenya namaa tuttuqanii balleessuun wanni hojjetamaa jiru kun eenyu dudubbee jira maaf godhamaa kan jedhu bal'inaan ilaaluun barbaachisaadha. Akkuma sila kaasaan ture afaan Amaariffaatiin maskidoota irratti tarkaanfiin yeroo jalqabamu caamsaa 2010 irraa kaasee naannoo Finfinnee magaalaa Burraayyuu jala irratti bakka Tsabal Maadoo jedhamu irratti rakkina dhalate hundi keenya iyyuu quba qabnaa. Masgidni diigamee ijoolleen hidhamanii kan ture jechuudha. Achiin boodas bakka adda addaa magaalaa Finfinnee keessa dabalatee bakka adda addaatti masjida irratti tarkaanfiin fudhatamaa ture. Irra guddaa immoo naannoo Amaaraa irratti waan ta'aa ture hundi keenya iyyuu quba qabna. Haala kanarraan kan ka'e dubbiin itti fufaa furmaatootiin argatiin amma addaa gaheera. Baatii tokko dura magaalaa Mooxaa irrattis qabeenya muslimootaa akkasumas masjida irratti muslimoota irratti waa hedduun akka ta'e hundi keenya iyyuu quba qabna. Beeta kiristaanaa irrattis wanni adda addaa ta'eera. Fakkeenyaaf naannoo Sumaalee yeroo Abdiillee taayitaa irraa buusuudhaan yaalii godhame sana keessatti waraana isaa qopheessuudhaan uummata isa deeggaru kakaasuudhaan amantaa kiristaanaa warra hordofan lammiilee Itoophiyaa irratti akkasumas beeta kiristaanaa jara irratti tarkaanfiin adda addaa fudhatameera. Kun kallattiidhaan siyaasaan waan wal qabatu malee waan amantaadhaan wal qabatu miti. Naannoo sanaan boodamuu naannoo Sidaamaa irratti akkuma beekamu naannoo ta'uudhaaf sochii jiru irraa gaaffii ka'e irraa kaasee waggaa darbee yookaan baatii
torba dura rakkinni argame guyyaa 11 bara 2011 keessatti bilisummaa keenya naannoo ta'uu keenya labsina jechuudhaan sochii godhame irratti rakkinni argame yeroo sanas manneen amantaa kiristaanaa gubachuun hin beekamu haa ta'u malee akkuma takka tureen immoo lachanuu ni naannoo Sidaamas ni naannoo Somaalees siyaasaan waan wal qabatu malee musliimotaan wal qabatu miti ta'u malee gara amantaa kiristaanaatiin keessattuu naannoo mahabara quddusaaniitiif namoota naannoo sana jiranuun kallattiin adda addaatiin directly musliima irratti kaka'umsa ummata keessatti gochuun dokumentari adda addaa mul'isuun ummata irratti nama kakaasuun ቤተ ክርስቲያን keessatti hojjetamaa ture wanni kun callifamee ilaalamuun isaa har'aan gaheera sila kanan kaasee afaan amaariffaatiin warra mahabara quddusaanii keessa jiranu akka koree fala barbaadutti ortodoksiif kristaan muslimni qobaatti keenya waliin haasofnee biyya keenya nagaalaan keessa haa ceesifnu akkasumas rakkina jiru irratti waliin hadhaabbannu jedhanii gaaffii fidan yeroo dhufan gurumaa kaasee ija shakkeetiin ilaale maaliif maaf ortodoksiif muslimni qofti maaf protestaantiin dabalee maaf waaqeffataan dabalee nu akka biyyaatti dargaggoon amantaa kamiyyuu tokko taanee waliin haasofnee waliin mari'annee rakkina keenya hiiknee wal bira dhaabbannaan hin deemsisa garuu protestaantiin haaseenanu jenna maaf jedhanii gaafuma kaasan shakkiidhaan ilaaluu jalqabee sana qofaa miti warrumti kana jedhanii dhufanii takka turanii immoo kallattii adda addaatiin musliimoonni akkana nu godhan jedhanii dokumentari adda addaatiin musliimoota irratti kakaasu ala jalqaban gara tokkoon naasofna jedhanii dhufanii gara biraatiin immoo nama kakaasu musliima irratti ala jalqaban warrumti haasaadhaaf dhufe dabalatee yoo kana godhanii dubbiin tooftaa wayii deemaara maaltu jira kan jedhu akka nama dhuunfaatti ani kana keessa hirmaachuu hin barbaadu jedhe san irraa dhaabbadheen ture maaltu kana godhe kan jedhus laaluudhaaf yaalii godheen ture akkuma sila jedhee naannoo Somaaleettis kan ta'e kallattiidhaan musliimotaa waliin qabatu siyaasaa wal qabata naannoo Sidaamaa keessa wani dhalate immoo musliimoonni parsantii xiqqaadha kudhanii gadi naannoo sanarratti lakkoofsi jara parsantii dhibbeentaa kudhanii gadi bakka kanarratti musliima godhe jedhamee musliima irratti kakaasuun waan fudhatama hin qabneef beekaa musliima irratti kakaasuutu deemaara maaltu keessa jira jedhee tan dhaabbadhee ilaaluudhaaf yaalii godheen ture tokkoffaa akkuma rakkinni naannoo Amaaraatti dhalate gaafa hogganoonni naannoo Amaaraa wal ajjeesanii rakkinni sun dhalate utuma baatii tokkoon turin ajandaan kun maaf gadi bahee sana dura baatii dheeraadhaaf naannoo Somaalee keessatti wanni ta'e baatii dheeraa dabarfateera maaf yeroo kana akka haaraatti ka'uu qofa miti dubbeetti deebi'ee inni naannoo Jimmaa Bashaashaatti bara 1999 ta'e waggaa 13 booda maaf akka haaraatti deebisanii kaasanii ajandaa gochuu barbaadanii maaf dokumentari sobaa rakkina biyya adda addaatti dhalate itti dabalanii kaasanii maaf nama kakaasuun barbaadame kana hunda dhaabbatanii laaluun barbaachisaa haala kana keessa yeroo laallu yeroo sana kanatti dhagahame namoonni akkana dhufanii haasofna jedhan kun keessattuu immoo haalli jarri ittiin dhufanii haasaadhaa dhufan hamiileen jarri qaban waa dhoksuu barbaadu yaada jedhuun ani irraa hubadhe imma waa dhoksuu barbaadaaru yookaan immoo bakka itti dhokatan wayii barbaadaa jiru jarumti kun kan jedhu natti dhagahame anarraa kan ka'e ani hirmaachuu hedduun barbaanne garuu obboleeyyan kiyyaa ustaaz Abubakar Ahmed dabalatee namoonni koree keessa jiran kaan haasaatti fufanii jiru haasaan itti fufuun ammas rakkina qabaa yookaan yakka jedhaa hin jiru haa ta'u malee warrumta akkana kaleessa jedhaa ture keessattuu immoo yeroo rakkinni dhalate wajjiniin gabboonee bakka rakkinni dhalate irratti waliin hiikna jedhamee haasaan jalqabame kun kana hojjechuu irratti akka barbaadame ta'uu yeroo dhabuu shakkii dhallaaluun barbaachisaadha jechuudha ammas wanni kaleessa ta'e qabeenya musliimotaatiif qabeenya saba filatamee saba kana jedhamee tarkaanfiin itti fudhatame yeroo laallu hamilee namaa tuqaa nama aarsaa hamma yoomitti kan jedhu dhugaadha nama kakaasa anakka nama tokkotti akka kana waamaa jiru yoo badii kaleessaa keessatti musliimoonni harka qabaatan yoo namoonni Oromoo ta'an harka qabaatan namoonni kiristaana harka qabaatan namoonni saba kamii ta'an harka qabaatan warri akka kana keessatti harka qabaatan kamuu taanaan seeratti dhiheeffamu tarkaanfiin itti fudhatamu akka barumsa ta'u
irratti fudhatamuun sirriidha. Kana qofaa miti. Ala darbes baatii darbe mooxaatti warri godhan hundin sunis seeratti dhiyaatee mootummaan jiraachuusaa mirkaneessuu qaba. Kana qofas miti. Akkuma warra naannoo Sumaalee irratti yakka sana dalagee qabamanii tarkaanfiin itti fudhatamee mana hidhaa seenan siyaasa keessa warra jiran haa ta'an ala warra jiran haa ta'u kana keessa harka namni qabu kamuu seeratti dhiyaachuun dirqama jechuudha. Yoo kana hin goone mootummaan jiraachuunsaa kana kanaan yoo hin mul'anne garantaan biyya geessuu danda'a jechuudha. Sirratti jabaachuun barbaachisaadha. Dhuguma hamilee namaa tuqaa dhuguma waggaa dheeraa namni tokko qabsaa'ee qabeenya horate waan inni itti qophaa'ee waa meeqa ta'e ala tarkaanfiin itti fudhatamee guyyaa tokkotti waa hunda ala dhabu waggaa 30-20 namni carraaqee tattaaffatee hojjetee harka duwwaatti ala galfamu maatii ofii kan nagaadhaan haati guddiftee haala adda addaatiin keessa rakkina keessa baatee mucaa geessiftee utuma yakka tokkoon dalagiin tarkaanfiin ala itti fudhatamu namatti dhagahama. Manni amantaa keenyaa tuqameenis namatti dhagahama. Haa ta'u malee akka biyyaatti yaaduun immoo dirqama. Hamileedhaan deemuun yookaan miiraan deemuun hin barbaachisu. Kana kanan jedhaa jiru sodaa miti. Nama kakaasuunis waan jabaa ta'eetis miti. Akkuma tarkaanfii isinitti fudhan isinis dhaqaa kana godhaa jedhanii waamuunis fagoo waan ta'e miti. Haa ta'u malee akka biyyaatti yaaduu qabna. Yoo amantaadhaan jeequmsi walitti deemame yoo sabaan jeequmsi walitti deemame waan amma ta'e jennee aarru miira keenya tuqee caalaatu dhalata. Fakkeenyaaf keezii kaleessaa fi gadda Harargee irratti dhalate mee halaaltu. Naannoo Harargee irratti keessattuu magaalaa Harar irratti rakkinni amantaadhaan walitti buusuu sochiin jira kan jedhu odeeffannoon poolisiin bira kan gahee torbii tokkoon dura. Walitti qabanii rakkinni kun akkamitti keessa habahamuu jedhamee amantaan kun nagaadhaan akkamitti kabajamee keessa bahamaa jedhamee mari'atamaa ture. Haa ta'u malee eega mariin godhameen booda haala kanaan gaheen warra muslimootaa gaheen warra amantaa kiristaanaa gaheen warra pirootestaantii gaheen mootummaa kana waliin goonee dabarfannaa jedhanii wanni godhamee akka kaa'amitti deemuu dhabuu isaatiin rakkinni argameera. Keessattuu immoo yeroo rakkinaa sana abbootiin amantaa ortodoksii bilbila cufatanii baduun jala immoo baay'ee na dinqisiisee jira. Maaf wanni kun kan jedhu odeeffannoodhaan poolisiin galgala kaleessa malee gadda gamgamaa godhee waan jiru irratti kaasee kana maaf akkan warri musliimotaa waan kana tasgabbeessuudhaaf yaalii hedduu ala godhan maaf warri kun akkana ta'anii kan jedhu baay'ee natti dhagahameeras ija shakkiitiin ilaaluun barbaachisaadha. Akkuma isin beektan magaalaa Harar irratti naannoo masjida Imaan yookaan Araatanya addabaabayii kallattii bifa quraanaatiin tolfamee jiru diiguudhaaf yeroo konkolaataa fuudhanii galgalaan deemanii doozariidhaan jigsuudhaaf yeroo yaalamu muslima kakaasaa hamilee tuqaa jedhamee maaf yaadamuu dhabe. Maaf dhabame qofatu hin ta'in kaayyoo biraa keessa jira. Kaayyoo biraa keessa jira maali kan jedhu kana dhaabbatanii ilaaluun barbaachisaadha. Maaliif yoo wanni kun sirriitti dhaabbatanii ilaalanii dudubbeessaa waan jiru kallattii hundaan ija shakkiitiin ilaalanii keessaa ilaalanii malee namni gara kanaan muslima kakaasee silaa jeequmsa uumuu barbaadu waan kanatti utuu milkaa'ee silaa balaa guddaa dhufu. Kun dhaabbate kanaan hin dhaabbanne immoo alaabaa namni barbaade alaabaa Minilik ta'u alaabaa Abaahoo ta'u alaabaa kan barbaade haa ta'u akka nama tokkotti qabachuun mirga isaati. Nu jaallannee jibbine jechuudha. Namni tokko kan koo kanaa jedhee of mul'isuunsa baasuunsa an akka nama tokkotti warri na dhagahartan hundi keessanuu dhaabbachuu qabdu. Dhaabbattanii xiinxaluu qabdu mirga isaati. Ana Miniliktu bakka na bu'aa alaabaa amantaa bakka na bu'a jedhee filannaa ejjennoo namicha sanaaf maal akka barbaadan akkasinitti dhagahamu dhaabbattanii ilaaltanii edaa kana barbaadaa jedhanii deemu. Maaf alaabaa Itoophiyaa kan urjii qabu jibbu kan jedhu kanatu baay'ee na dinqisiisa. Maaf jibbaniin mirga jaraa akkuma jiru jibbuun mirga jaraa ta'e waliin maaf jibbanii. Tokkoffaa urjiin kun bakka maalii buutedha? Urjiin kun
walqixxummaa amantaa walqixxummaa sabaa biyya kana keessa jiraachuu qabaa kan jedhu bakka kana akka bu'uuf wanni kun ka'ame haa ta'u malee ala kana jibbanuu walqixxummaa amantaas hin barbaannu akkuma kaleessaa nutu caaluu qaba walqixxummaa sabaas hin barbaannu saba keenya kaleessa caale har'as caaleetti fufuu qabaa dudubbee jira kun baay'ee alaabaa jarri qabatan caalaa ejjennoo jarri qabatan kanatu na yaachisa walqixxummaa namni hin barbaanne kaleessa sin caala har'as ittuma caaleen fufaa jedhee yoo yaade biyya kana gara jeequmsaatti malee gara nagaatti geessuu hin danda'u haa ta'u malee kanumaaliin immoo bara dimokiraasii keessatti wanna nu hin jaallannes waan faallaa dimokiraasii ta'es dimokiraasii keessatti namni calanqisu mirga qaba gaafa humnaan alaabaan mootummaa kana haa ta'u jedhe gaafa waan ejjennoo qabadhe kana uummannis haa qabatu jedhee tarkaanfii biraatti seene gaafa sana rakkinne afaaniin mililikii miti sheexaana warri deeggarraani sheexaana deeggaruun mililikiin deeggaruun dogoggora kan ta'u jaraa ibsuun barsiisuun nurraa eegamu yoo maaf kana gootana jenne immoo rakkina haa ta'u malee naannoo masjidaa dhufanii bakka ummata beekaa xiiqiidha kakaasuudha ala dhufan immoo kun immoo waa biraa of keessaa qaba jechuudha kanarraa kan ka'e dubbii kana garaa bal'inaan laalle eenyu mililikiin akka filate eenyu alaabaa sun amantaa kiristaanan akka wal qabatu ergasiisan kitaaba irratti barreesse namoonni hedduun mormaa turanii guyyaa lamaan dura diyaaqoon taariikuu abarraa ifaan ifatti dhuguma alaabaan kun amantaa sillaaseedha jedhee barreessee feesbuukii isaa irratti ilaaluu dandeessu ergasii waa akkataa turan amma fudhatan egaa alaabaa sillaaseedhaan wal qabate alaabaa mililikii wal qabate namni tokko namni muslima ta'e namni immoo walqixxummaa dhugaa barbaadu amantaan isaas sabni isaas kamuu ta'e hin fudhata jedhee ani hin yaadu fudhachuun mirga isaati deeggaruun dhiisuun mirga haaluma kanaa waliin garuu sababa jeequmsaa akka hin taane nurraa maaltu eegama akka nama tokkotti hundi keenya iyyuu of eeguun dirqama keenya of eeguu jechuun mana keenya keessatti qabeenya keenya keessatti abbaa barbaade yoo ta'e mana keenya qabeenya keenya irratti dhufee tarkaanfii nurratti fudhannaa ofirraa ittisa ofirraa dhaabaa yoo wareegamne illee yoo waan qaaba sararratti tarkaanfii fudhanne seera Itoophiyaa biratti hin gaafatamu mana keenya qabeenya keenya irratti mana lamaa dhaqne ganda namaa dhaqne haala kamiinuu haa ta'u yoo immoo tarkaanfii fudhanne kun immoo gaaffii keessa nu galchaa jechuudha anarraa kan ka'e masjida keenya eeguun dirqama keenya qabeenya qabnu akka dhuunfaattis akka jamaattis eeguun dirqama keenya haala adda addaatiin waan akkanaa kana of hubachiisne amma mana keenya dhufanii nu gorraa nutti hin eegne mana namaa garuu immoo dhaqnee tarkaanfii hin fudhannu qabeenya namaan tuqnu qabeenya keenya immoo akka tuqamu ni eeyyamnu jechuudha kun ifaan ifatti baramuu qaba haa ta'u malee miiraan aariidhaan kaanee qabeenya muslimootaa balleessanii akkana godhanii ka'aa nusa goonuu jenne immoo yoo gara biraatti dhaqnee waan adda addaa goone inni immoo badii biraa ta'a jechuudha maaliif nama yakka nutti dalage sana irratti seeratti dhiheessuun haalollee itti baana yoo jedhame isuma sana hojjete malee miseensa amantaa sana miseensa saba sana nama ta'e kan biraa irratti yookaan tarkaanfii fudhanne nuuf warri sun garaagarummaa hin qabannu jechuudha kanaafuu haala kanatti hubannee miira keenya to'annee biyya keenyaafis amantaa keenyaafis ofiifis waa hundaafuu yaadne akkamitti bara kana keessa baanaa jedhanii ilaaluun barbaachisa fakkeenyaaf namoonni kaleessa qabeenya jaraa miidhame waggaa dheeraa hojjetanii rakkatanii waan meeqa keessa dabarfatanii waan kana horatan guyyaa tokkotti akkana ta'e garuu mootummaan maal hojjetaa jira mootummaan jiraachuun isaa kan beekamu yeroo namni seera cabsee waan akkanaa keessa seene amantaan isaa maali sabni isaa maali laalcha ejjennoo isaa maali nama biyya kamiiti
gosti isaa maali jedhamee ilaalamu hin qabu. Yakki namni dalage yakka dalage malee nama keenya moo nama biraati. Keenya taanaan hin dhoksinaa kan nama biraa taanaan hin saaxillaa taanaan dubbiin olaantummaa seeraa nuun galle. Dubbiin dhugaa bira dhaabbachuu nuun galle. Kanaaf abbaa barbaade maan ta'in haala kanatti ilaaluu qabnaadha. Tokko gara biraatiin fakkeenyaaf rakkina mooxaa irratti viidiyoon lama masjida gubanii dhaabbatanii yeroo jarri sirbanu kan waraabameef yeroo jarri immoo gubuudha deeman kan waraabamisu otuu lamman kun hin jiraanne sila maaltu ta'a jedhanii yaadu. Ragaa qabachuun baay'ee murteessaadha. Akkuma of ittisuun barbaachisaa ta'etti of eeguun akka barbaachisaa ta'etti haala kanaan viidiyoodhaan kallattii hundaanuu namni tokko tokkoonsaa gaazexeessaa ta'e mobaayila isaatiin kaameeraa qabuun waraabbate ummataaf gadhiisuu qaba. Maaliif oduu warri dabarsan hedduun jira beekaa dogoggora dabarsu beekaa dhara dabarsu yookaan immoo odeeffannoodhuma argatan dhugaadha jedhanii dabarsu. Kun immoo addunyaa dogoggorsa. Gareen kaan immoo beekaa addunyaa dogoggorsuudhaaf hojii hojjetama. Fakkeenyaaf biyya keenya keessatti kan irra caalaa miidhame masgida 35tu miidhame. Haa ta'u malee biyya adda addaatti qaamolee addunyaa adda addaatti beeta kiristaanaa gara 74 gubanii jedhanii odeeffannoo sobaa qopheessanii musliimootatti kana godha jedhanii Awurooppaa Ameerikaa amansiisuudhaaf waldaa gamtoomanii amansiisuudhaaf warri ala jiran yaalii hedduu godha. Eessatti jennaan Itoophiyaa keessatti isuma mooxaa eengaddaallee miidiyaan hedduun manneen amantaa gubate jedhanii barreessan. Warri faranjii manneen amantaa gubate jechuun beeta kiristaana gubate jedhanii immoo kan hubatantu jiru. Fakkeenyaaf hiriyaa keenya tokkotti bilbilanii hedduu kana beeta kiristaana 4tu gubate mooxaatti jedhanii. Eessaa fuutanii jennaan ay manneen amantaa jedhame yeroo hedduu manneen amantaa jennaan beeta kiristaana jechuudha jedhanii gaazexeessaa biyya Jarmantu haala kanaan yaada. Wanni riipoorti itti godhame illee kallattiin manneen amantaa jedhamee dubbatamuun isaallee waa hedduu dogoggorsaa jira jechuudha. Kanaafuu dhugaa qabnu nuti iyyachuu qabna. Dhugaa qabu nuti waraabbachuu qabna. Dhugaa qabnu nuti gadi baasuu qabna. Dhugaa qabu nuti kallattii hundaanuu ifa ofii gochuu qabna malee miidiyaa kanan nu godhaa, gaazexeessaa kanan nu godhaa, jara kanan nu godhaa, ebaluun nu godhaa wanni jennee harka marannee teenya eegnu hin jiru. Maaliifi dogoggoratu hojjetamaa jira beekamu. Qaama wal ijaaree dakaa hamma gaaraa hamma dakaatti jeequmsa amantaa biyya kana keessatti fiduudhaan hojjetaa jiru jira. Ifaan ifatti haasa'uu qabna. Qaama kanatu uummata addunyaa dogoggorsee gaafa dura bakka musliimni itti xiqqaatu naannoo Amaaraa irratti tarkaanfii fudhate bakka musliimni baay'atu irratti immoo musliimoonni akka mana amantaa kiristaanaa tuqan akka muslimoonni miidhaa kiristaana irratti fudhatan eegani tasgabbiidhaan bira dabarfanne wamaa utuu hin ta'in hafe ummanni keenya haala qaroominaan mormatee gabbahee magaalaa gara 100 ta'utti haala kanaan dabarfate wanni jari barbaadan hin taane amma immoo bakka muslimni baay'atu Harar irratti dhufanii yaalii godhan kun immoo kutaa lammaffaati. Ammas aarii kanaan bakka biraa musliim kiristaana irratti tarkaanfiin akka fudhatamu barbaadu. Warri kun sadarkaa hammamii irra akka deeman guyyaa kaleessaa akkuma yaadattan magaalaa Finfinneetti kifla katamaa Booleetti aanaa 9 irratti waardiyyaa beeta kiristaanaa nama amantaa kiristaanaa hordofu ofumaa boombiidhaan beeta kiristaanaa gubuu innaan harkatti fashalaahee qabame sadarkaa maaliitti akka jiramu argaa jirtu jechuudha. Namni an kiristaana jedhu beeta kiristaana gubee musliimoota godhanii warra ebaluu godhanii jedhanii maqaa balleessuudha yoo yaaduu bira gahame dubbiin maal akka jiru hubachuun barbaachisaadha jechuudha. Sadarkaa maaliirra akka jiru hubachuun barbaachisaadha. Kanarraa kan ka'e nus of utuu hin dagatin miira keessa sun seenin magaala jiru irratti godina jiru irratti aanaa jiru irratti ulamoota qabnu waliin dargaggoota qabnu waliin mari'anne tokko taane diinii keenya qabsaa'uun dirqama keenya. Akka nama kaanii ka'aa jedhanii waan tarkaanfii adda addaa gochuun jabaa miti. Sarara 2-3 barreessanii biyya kakaasuun hin danda'amu. Garuu eenyuun fayyadaadha.
jeequmsa keessaa nu bu'aan argannu yoomuu jeequmsa keessaa warra bu'aa argachuu barbaadutu karoorfate jeequmsatti nu galchuudhaaf kiyyoo keessa nu galchuudhaaf ofii qophaahee dhufee nu tuttuqa jechuudha. Kanaafuu jeequmsa keessas otuu hin seenin miidhaan nutti dhufus akka nu miine otuu hin godhin haala tooftaadhaan haala qaroomina qabuun wal ijaarre jechuudha. Gaara hamma dakaatti jechuudha. Diinii keenya eeguun dirqama keenya. Masjida keenya abbaan barbaade dhufee akka nu jalaa diiguu eeyyamuu hin qabnu. Mootummaa haa ta'u, amantaa biraa haa qabaatu, abbaa barbaade haa ta'u dhufee akka nu tuqu eeyyamuu hin qabnu. Maaliif masjida keenya maa diiga? Mootummaas taanaan karaa seera qabeessaatiin. Yoollee masjidni rakkina qabaate karaa seera qabeessaatiin malee humnaan musliima uffataa deemuun hin baasu jechuudha. Gara biraatiin haala adda addaatiin rakkina uumuudhaaf namoonni yaalii godhan hordofnee qabnee akka seeratti dhihaatan seeratti dhiheessuu jedhanii mootummaatti kennina jedhanii biraa galuu miti. Mootummaan dhugaadhaan seeratti akka qabee dhiheessu ragaa qabnu ragaatti kennine ragaa bahuu yoo barbaachisa ragaatti baane ragaa viidiyoon ragaa nama waan qabnu dhiheessine mana murtii irratti adabsiisnee malee callifnee biraa galuu hin qabnu. Sochi addaa jiraannaan hordofuun dhaabbatanii ilaaluun maaltu ta'uu danda'a kan jedhu xiinxalanii tilmaamanii of eeguun barbaachisaadha. Kanaafuu ammas miira keessa wanni nama seensisu hedduutu jira. Miira keessa seennuus nutti dhagahamus kana caalaa akka hin taane wal ijaaruu qabnaa jennee dubbachuu qofaame. Gaara hamma dakaatti dargaggoo wal ijaara warri dhiiraa warri dubartoota ulamoota keenyaa waliin mari'adhaa waa hunduma of eegaa qabsaahuu qabna mirga keenya kabachiisuu qabna furmaanni akka dhufu hojjechuu qabna. Kan amma hin gadda dhalate kan Harargeetti kan warri miidhame hundinuu warri dubbee kanaa jiru qoratamee seeratti dhiyaachuu qaba. Kana qofaa miti warri naannoo Amaaraa sana hojjete ammas itti qabsaahuu qabna. Seechis itti qabsaahuudhaaf qophaahuu qabna. Amma biyya kana keessa jirrutti mirga namaan tuqnu mirgi keenya akka tuqamu callifnee ilaalu abbaa barbaade maan ta'in. So haala kanatti hubannee wal cimsuu qabna wal bira dhaabbachuu qabna. Mootummaanis jiraachuusaa rakkina nama uumu akka nama kaanii dubbachuu otoo hin ta'in meeshaa harka jira. Humnatu harka jira, amaanatu harka jira, biyyatu harka jira. Kana fudhatee hojiirra oolchuu irratti jajjabaachuu qaba. Yoo kana hin hojjenne jiraachuu dhumtisaa gaaffii keessa seenuu danda'a. Sun immoo badii guddaa ofittis uummatattis fiduuf deemaa jechuudha. Kanarraa kan ka'e haala kana wal hubachiifne magaalaa irraa kaasee hamma aanaa gaditti warra jirtan wal gurmeessaa diinii keessan eeguudhaaf mirga keessan kabachiisuudhaaf haala adda addaatiin namoota nagaa ta'an amantaan jaraa kamuu haa ta'u kiristaana haa ta'u waaqeffataa haa ta'u nuuf diina keenyaa miti. Amantaan filannoo abbaati mirga jaraati waan amananii qabachuun haala kanatti hubanne hanga yoomii jedharu hanga nu wal ijaarree biyyi kun fedhiin keenya hojiirra akka oolu fedhiin keenya mirgi keenya kabajamuu qaba. Wanni rakkinni nurratti dhufuu hin qabu jechuu irratti waan dubbannu hojiidhaan mul'isuu hamma dandeenyutti yoo jara tuqne maal nutti fiduu danda'u jedhanii warri yakki nutti dalagu hamma jarri dhaabbatanii nu sodaatanutti hamma jarri muslima tuquun of balleessuudha balaa ofitti fiduudha jedhanii ilaalanutti humni keenya tokkummaa keessatti wal ijaaruu keessatti wal cimsuu keessatti jiraachuu qaba. Kanaafuu afaaniin dubbannee galuu miti. Sichi hojii hedduutu hojjetamuu qaba. Biyya kana keessatti akka nama lammii biyya kanaatti tuffatamaa jiraachuunis nu gaha afaaniin dubbachuu miti. Hojiidhaan akka nu gahu agarsiisuun mul'isuun nurraa eegama. Kanaaf immoo miiraan deemuu miti jechuudha. Tooftaadhaan caallee argamuu qabna.
tokkummaadhaan cimnee argamuu qabna karaatti qabsoofnuuf ajandaatti qabsoofnu ifaan ifatti fudhannee deemuu qabna malee aariidhaan yookaan waan adda addaa keessa seenne hundi keenya iyyuu waan bor nu gabbisiisu keessa seenu akka hin taane hubanne wal cimsine wal bira dhaabbanne wal gorsine wal dhageenye dhaabbachuu qabna barbaachisaa taanaan hiriira isa ta'u qabsoo goonu hundumaayyuu yoo dubbiin kun furmaata argata hin deemne haala kanatti callifnee hamma yoomitti jedha laalaa ittiin fufnu jechuudha mirga keenya inuma kabachiifanna jechuudha haala kanatti hubachuudhaan jajjabaadhaa kan jedhuun ergaa koo dhaamsa koo dabarfadhaa waan na dhageeffattaniif galatoomaa assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh